السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرجرتو كقالواني في كقاريوان ilmaan oromoo idila addunyaa irratti argamtanii baga nagaa taatanii rabbii sa'aatii amma jatintanaa isin gahate isin jedha annagaha koochii baga nagaa taatanii warri maatii kee taatan hedduu takka galatoomaa isin jira warri gana haaraa dhuftan kottaa maatii kee ta'anatti dabalamaa subscribe like gochuu hin takkatinaa isin jedha asumaanii kottaa kubusii shaawurmaa yookiin qixxaa shaawurmaa waliin dalanna jechuudha. akkuma argitanii inni asitti argama kun lixii yookiin ajiina isaa kafiifa jechuudha. akkuma argitanii wanti sitti dabalame sukkaara maankaa sukkaaraa guddicha tokko isa kana tokko jechuudha. soqiddaa maankaa sukkaaraa xiqqeetti takka saniin irraan alatti ammoo daakuudha jechuudha. daakuu bichaatti dabale bishaanii wanti biraa wanti itti dabalame hin jiru. akkanatti hojjetamutti jira hanga xumuraa na wajjiin suuraa turtiin keessan nafaan haa ta'u isiniin jedha maalirraa gaggeewutti isin wajjumaan turra. akkuma argitan obboleeyyiin jira kubusni kiyya yookaan qixxaan kiyya akkana jira jechuudha. karaa salphaanii mana keessatti hojjannee nyaachuu dandeenya. baasii guddaa nuun gaafatu waa baay'ee nuun gaafatu. wanti inni itti godhame daakumaa fi wanni jechuu bichaadha. daakuu bishaan sukkaara maankaa tokko soqoda maankaa sukkaaraa guutus miti kimmaasha bismillah. jechuudha. karama salphaan hojjannee mana keenya keessatti nyaachuu dandeenya isin jira. akka biddeenaatti jabaasaa yoo isinitti mul'ate haaluma salphaan goonee mana keenya keessatti bismillah nyaachuu dandeenya jechuudha. sirriitti haalaan bareeda jechuudha maashaallah. haala kanaan gootanii mana keessan keessatti nyaachuu dandeettanii isin jira. maaliif waan feetan wajjin nyaachuu dandeettanii feetan jimnaa wajjin nyaachuu dandeettanii feetan dijaaja shaawurmaa yoo jiraate dijaaja shaawurmaa wajjin nyaachuu dandeettanii feetan killee yookiin hanqaaquu wajjin nyaachuu dandeettanii waan feetan wajjin nyaachuu dandeettan jechuudha. haalaan hedduu isaa laafaa hedduu isaa bareedaadha. turtiin keessan amma sanga xumuraana wajjin haa ta'u. kinoo akkuma argitan akkanatti geeffamee jira jechuudha. obboleeyyan tiyaa hedduu isaa bareeda hedduu isaa nama hawwataa bifti isaatis laafaadha. waan barbaadame wajjin nyaachuu dandeettanii asala wajjin nyaachuu dandeettanii asala namni wallaaleen jiru damma jechuudha. dama wajjin nyaachuu dandeettanii sanii miti yetan jimnaa wajjin nyaachuu dandeettanii bismillah. jimnaa wajjin nyaachuu dandeettanii waanuma isin tole wajjin nyaachuu dandeettan jechuudha. kubusa wanni irraa suuqarraa bittanii nyaachuudha mana keessanitti akkanatti daladdanii karaa salphaa nyaachuutu isin taraa. kubusni suuqaa baay'ee namallee firdi isaa borciilee namatti baasaa keessaa warri shamarranii jechuudha. harka keessaniin dalagattanii nyaachuu dandeettanii maaliif daakuun mana arabaatii hin dhabamu. daakuun mana arabaatii waan jiruuf namni furdi nan barbaanne jechuudha. qixxaa namni nyaata qixxaan kubusiin jechuudha. kubusiin suuqarraa dhufu nama furdisa hedduu isaa nama furdisa. qixxaa nyaannaa maan jennaan hedduu isaa nama furdisa jechuudha. furdinaaf nama saaxila. kanaafuu ka furdinaaf isiniin saaxile daakuu mana keessatti wanti godhamu bishaanumaa fi so'idda
بقى وانت برا وانت تدبل من جرو فيت السكر اتقولتني فيت أنا تقول ولي باتن راكون قبقرو سكر بفيسها بريتشسا هم مقالي سجيت جرا كم مقالة بفتسا سرتك بفكنة وانقلو في itti maankaa takka gotti gootan uumaa rakkoo takka illee hin qabu guddisuutti baattanii jechuudha. Asi kana waan barbaadda wajjin nyaachuu dandeettan isin jira obboleeyyan kiyya ammastuutiin keessan dhangalmaa jecha. Akkuma argitan qixxaan kiyya kanatti geeffameera jechuudha obboleeyyan kiyya. Kinu akkana jira jechuudha. Waan barbaadda wajjin haala salphaan gootanii nyaachuu dandeettanii feetan jimlaa kana wajjin nyaachuu dandeettanii feetan ammoo asala itti gootanii asala namni wallaaleen jiru damma jechuudha. Keessan jiru kinoo damma itti gootanii akkanatti damma itti gootanii nyaachuu dandeettan jechuudha. damma itti godhamee nyaachuu danda'ama waan barbaadda waan mana keessaa qabdan itti gootanii nyaachuu dandeettanii akka biyya keenyaatti arabni qixxaa Somaalee jedhanii qixxaa Somaalee yani akka biyya keenyaatti oginnaan gizee biddeena tolchanii ka'anii jedhan wanta kana liqii bichaa michiqanii wantu godhamu qixxaa satatollee hin jedhama deebi'ee ammoo qixxaa burreellee hin jedhama akkuma kinoo argitan kana qixxaa burreedha jechuudha. Asala wajjin yookiin damma wajjin hedduu isaa bareedaa hedduu isaa mi'aayaa hojjadhaatii akkanatti nyaadhaa isiniin jedhaa kinoo akkuma argitan bifti isaallee akkanuma kinoo duuba isaallee akkana jira qixxa burreedha maqaan isaa isiniin jedhaa hojjadhaa mana keessatti nyaadhaa yoo isinitti tole subscribe like godhaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.